Godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkoo Tibbeetti lola guddaa guyyaa har'aan tanaa gaggeeffamaa ooleen waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n raayyaa ittisa biyyaa akka baala mukaatti harcaasuudhaan daaraa botora godhee jiraachuu maddeen keessoo waraanaa himan. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n Birgeediin Murtii Guutoo magaalota aanichaa keessatti Tibbeedhaa fi Shobokoo dabalatee bakkoota hedduutti raayyaa ittisa biyyattiidhaan meeshaalee gurguddoodhaan tumaa oolunsaa kan gabaaf WBO'n lola kanaan kumaa ol barbadeessuudhaan dhibbaa ol booji'ee jiraachuunis himamee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO'n tarkaanfii jabduu godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkoo Tibbeetti fudhateen mootummaa kan muddamsiise yeroo mootummaan haleellaa qilleensarraa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti raawwataa jirutti raayyaa ittisa biyyaa ibiddaan waadaa jiraachuu WBO'nis himee jira. Lola guddaa sa'aatii dheeraadhaaf godina Shawaa Lixaa aanaa Baakkoo Tibbeetti gaggeeffame kana WBO'n meeshaalee gurguddoo raayyaa ittisa biyyaarraa booji'uudhaan lafoota tarsiimoo lolaataan dhuunfachuu isaatis beeksisee jira. Akka himamaa jirutti WBO'n saffisa guddaadhaan nu jala gahaa jira jechuudhaan humni raayyaa ittisa biyyattiidha dahoo waraanaa boolla gurguddoo naannawa Adaamaa Moojoo dabalatee waliin citiidhaa fi bakkoota hedduutti ammoo guyyaa har'aan tanaa qotachaa ooluun isaatis baramee jira. WBO'n isaan lixatti eegaa jiran jiddu galeessaa ibidda qabsiisuudhaan waraana Abiyyi Ahmad ammoo awwaaras uffachiisaa jira. Lola guddaa yeroo ammaan tana gaggeessaa jiru gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO'n jiddu galeessaa fi lixa Oromiyaattis injifannoo gurguddoo gonfachuudhaanis fuulduratti adeemaa jiru beeksisee jira. Ajajaan waraanichaa Jalmarroon ammoo akkuma kanaan dura dubbatan lolatti gallan duubatti deebiin keenyas hin jiru. Ammaan dura ittisa qofarra turre harka dhibbaa keessaa 25 qofaan humnoota mootummaa dura dhaabbanne buufataalee waraanaa keenya kan leenjiirra ittisaa turre jechuun kan dubbatan lolatti gallaan ammoo isaan barbadeessuu qofa jechuun kan himan. Yeroo ammaan tana humni isaanii lixa Oromiyaa dabalatee jiddu galeessaa fi kibbattis ibidda gurguddaa humnoota mootummaa Abiyyi Ahmaditti qabsiisuudhaan awwaara uffachiisaa duubatti baqachiisaa jiraachuu WBO'n kan beeksise. Tarkaanfii jabduu yeroo ammaan tanaa fudhachaa jiru kanaan qeellam Wallaggaa dabalatee humnoota finxaaleeyyii fannootiif raayyaa ittisa biyyattiitis walumatti qabuudhaan rasaasa waadaa jiraachuu gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO'nis beeksisee jira. Duree waraana Itoophiyaa Fiildi Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaa fi Pirezidaantii Shimallis Abdiisaa muummee Abiyyi Ahmad waliin marii godhan irratti WBO balleessuu miti dura dhaabbachuun ulfaataa ta'aa dhufee jira. Humnoota kumaatamaan lakkaa'aman dhabnee jirra. Raayyaan ittisa biyyaa akka baala mukaattis harcaafamaa jira. Waraanni hedduun meeshaalee gurgurachuudhaanis badaa jira. Hedduun ammoo harka isaanii kennachaa jiru. Ji'a lamaaf haala kanaan itti fufnaan Oromiyaan guyyaa adii nu harkaa boon isiidha hafan qabu jechuudhaan waraanni Oromiyaa haala hamaarra gahee jiraachuu fi WBO'n bakka eegamee ol ta'uudhaan darankootu muddama hamaa uumee jiraachuusaa Shimallis Abdiisaa fi Fiildi Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaa dubbachuu isaanii maddeen keessoo mootummaa nuun gahanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n meeshaalee gurguddoodhaan barii cufaa humna haarawaan haleellaa humnoota raayyaa ittisa biyyaa irratti gaggeessaa jiraachuu marii muummee Abiyyi Ahmad waliin gaggeeffamee ture kanarratti Jeneraal Birhaanuu Juulaa dubbachuun isaanii himame. Humnoota waraana raayyaa ittisa biyyaa sabaan Amaaraa ta'an Oromiyaa finnus meeshaalee gurgurachuudhaan baduu malee furmaanni dhufees hin jiru. Haala kanaan ammoo WBO'n baduu miti nuttuu cimee dhufee jira jechuudhaan kan dubbatan Fiildi Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaadha. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo olaanaan Jalmarroon humna raayyaa ittisa biyyattii gitu sochoosaa jira jechuudhaanis ammoo shakkii akka qaban Fiildi Maarshaal Jeneraal Birhaanuu Juulaa Abiyyitti himanis Abiyyi kanaan gaddoon isaanii kan dhagame ABO shaniin 5,000 hin geessu ji'a tokkotti xareeyni balleessina jedhanii kanaan dura ammoo dhaadatanis dubbiin faallaa isaanii ta'u. Ajajaan waraana isaanii Jeneraal Birhaanuu Juulaa fi Pirezidaantii Shimallis WBO'n humna isaa
isaan jedhan sanii ol ta'u amma bira gahamee jira jechuudhaan dubbachuu isaanii maddeen himan. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn 180 ol akka ta'uu fi guutuu Oromiyaa keessa faca'ee waan jiruuf rukutanii balleessuun akka hin danda'amne duree waraana Itoophiyaa Jeneraal Birhaanuu Juulaa Galalchaa dhugaa bahuudhaan booda salphachuurraa salphatti mariidhaan waraana Oromiyaa WBO waliin xumuruu qabna jechuudhaan miirri gaddaatii fi mo'atamuu kan irraa mul'atu Abiyyi waliin guyyaa har'aan tana marii gaggeessan jiraachuun isaaniitis saaxilameera. Yeroo mootummaan Itoophiyaa Oromiyaa bakkoota garagaraatti duula guddaa gaggeessuudhaaf humnoota isaa gara 100tti siqanii fi konkolaataawwan gurguddaa wal harkisan gara 200tti siqan meeshaalee gurguddoo wajjin Oromiyaa bakkoota garagaraatti bobbaasuu jalqabe kanatti ammoo daandiiwwan gurguddoon godinaalee Oromiyaa magaalaalee fi akkasuma aanotaa hamma baadiyyaatti wal qunnamsiisan harka waraana bilisummaa Oromoo keessa galanii to'annoo jala galuun ammoo mootummaa Abiyyi Ahmadittis lafee kokkee danqarte ta'uudhaan argamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn yeroo mootummaan Abiyyi Ahmad guyyootaan dura ammoo jiddu galeessa biyyattii shaggar bakkoota garagaraa fi akkasuma naannoo Amaaraarraa humna isaa walitti fiduudhaan qindeeffatee gama lixa Oromiyaa jiddu galeessaa fi kibbatti humnoota danuu kumaandoo fi akkasuma raayyaa ittisa biyyattii fi poolisii federaalaa wal makootaan bobbaasuu jalqabetti ammoo imala isaanii guyyaa tokkoon booda waraanni bilisummaa Oromoo WBOnis tarkaanfii jabduu fudhateen daandii gurguddaa humnoonni kunneen ammoo irra qaxxaamuruudhaaf turan danuu isaanii harkatti galfachuudhaanis imala isaanii danqee jira. Humnoonni mootummaa akkaan danuu ta'an yeroo Oromiyaa gubbatti weerara guddaa banuudhaaf qophaa'anii hojiitti galan ammoo WBOn daandii isaanii duraa fi duubaan qabatanii ammoo akka wanni tokkolleen isaaniin qaqqabnetti gargaarsa irraa kutuun yeroo kanatti akka hilleetti hillima seenteetti waraana mootummaa Abiyyi Ahmad qabanii qabaa jabdus harkaa qabaachuun isaanii imamaa kan jiru. Humni waraana akkaan guddaa ta'e gama lixa Oromiyaatti bobbaafamee fi gama biraatiin kibba Oromiyaatti bobbaafamuuf ture daandumarratti danqamee waraana bilisummaa Oromoo WBOdhaan akka duraa fi duubattis hin sochoone ta'ee jiraachuun imamaa jira. Keessattuu ammoo daandii guddaa kaaba shaggar Salaaleerraa ammoo gara Goojjam geessu waraanni bilisummaa Oromoo WBOn dhuunfachuun akkasuma gama biraatiin lixa Oromiyaarraa gara Finfinneetti kan geessus daandiin gurguddaan duraa fi duubaan kan dhuunfatame waraana bilisummaa Oromoo WBOdhaan jidduu kanatti humnoonni mootummaa Abiyyi Ahmad haalamaa keessa akka jiranii fi rukuttuma waraana bilisummaa Oromoo WBO eeggachaa jiraachuun isaanii kan himamu. Dolli mootummaan Abiyyi Ahmad Oromiyaa weeraree waraana bilisummaa Oromoo WBO cabsuudhaaf socho'aa ture ammoo fashalaa'u maddeen keessoo waraanaa kan himan ammoo humnoonni mootummaa danuu ta'an Oromiyaa weeraranii WBO akka balleessaniif mootummaan bobbaase ammoo WBOn kan isaan sodaatu ta'etis hin argamne. Humnoonni mootummaa inumayyuu sodaamtuudhaan guutamanii bakkoota garii bakka daandiin itti cufametti ammoo yoom WBOdhaan weeraramna kan jedhuu fi yaaddamtuu keessa akka jiran maddeen keessoo waraana mootummaatis kan ifoomsan bakka danqamanii jiranitti humnoonni mootummaadha. Mootummaan ammoo humna isaa kanaaf diroonii dabalatee helikoophteraan humnoota waraana bilisummaa Oromoo WBO lolee daandii saaquudhaaf yaalullee ammoo humni waraana bilisummaa Oromoo WBOn kana sodaate duubatti kan deebi'u ta'etis hin argamne jechuudhaan ammoo maddeen keessoo waraana mootummaadha kan himan. Yeroo kanatti waraanni bilisummaa Oromoo WBOn tarkaanfiin inni fudhachaa jiruu fi tooftaan inni ittiin adeemaa jiru kan juntaan mootummaa federaala Itoophiyaadha ittiin lolaa turte waggaa lamaa oliif kan caalu akka ta'ee fi inumayyuu waraanni bilisummaa Oromoo WBOn akka nu yaanne bobbaanetti otoo hin taane sanii ol ta'ee argamee jira jechuudhaanis kan dubbatan miseensonni waraanaa mootummaarraa ta'an ammoo odeeffannoo kana nuuf laatan. Yeroo kanatti WBOn ammoo bakkoota murteessoo qabachuudhaaf jecha sochii gochaa jiruun daandii gurguddaa biyyattii qabatee danqaa hamtuu
humnoota mootummaa irratti kan uume. Kuni ammoo mootummaa biyya Ahmadiifis naasuu guddaa ta'uudhaan akka argame maddeen keessoo waraanaa kan himan. Yeroo kanatti lolli guddaan Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo WBO irratti gaggeeffamuu tures ammoo bifa kana fakkaatuun bakkoota garagaraatti WBO'n fashaleessaa akka jiruuf WBO'n inumaatu ammoo yeroo daandii gurguddaa qabatee sakatta'u suuraa fi viidiyooleen garagaraa ammoo kan qoodaman oggaatu ammoo WBO'n tarkaanfii fudhate kanaan diinasaa tarkaanfii inni fudhachuudhaaf ture fashaleessee akka jiruuf ammoo injifannoo guddas gonfatee akka jiru gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO'n beeksisee jira.